Uummanni Oromoo gaaffii mirgaa baroota hedduuf kaasaa tureera. Oromoo Dimokiraatik Paartiin karaa keessaa yaada mootaa burqisiisuun qabsoo uummanni finiinsee karaa qabsiiseera kan jedhan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo warraaqsa dinagdee hidhamtoota hiiksisuu paartiileen tokkummaatti akka deebi'an gochuu hooggansa uummataaf quuqamu haaromsaan ijaaruu hojimaata walxaxaa maqsuuf kan kana fakkaatan hojiilee gurguddoon hojjetamaniiru jedhaniin kun hundinuu injifannoo wareegama uummataan dhufe malee paartiin biyya bulchus ta'e paartiin kamiyyuu injifannoo dhufe kan dhuunfaa godhachuu hin danda'u jedhaniin. Mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin hooggansi haaromsaa kun injifannoon kun kan kooti jedheetii miti. Injifannoo wal saamuudhaaf himi kan inni deemu. Injifannoon kun injifannoo uummata Oromoo wareegamaan argamedha jedheetii amana. Kanaaf jijjiiramni arrarra ga'ame kun jijjiirama qabsoo uummata Oromoo hooggansa jijjiiramaatiin dhufe jedhee amana. Akka obbo Admaasuun dubbatanitti qaamni aangoon harkaa ba'ee mufate Oromoon biyya diiga malee bulchuu hin danda'u jedhee labsuuf tooftaa garagaraan duula gaggeessaa jira. Kanas Oromoon cabsuu mala addaa godhatee socho'aa waan jiruuf daangaa fi paartii ajandaa gochuun duula Oromoo irratti baname irratti dammaquu qabnas jedhanii. Mootummaan naannoo Oromiyaas misoomaa fi nageenyaan alatti ajandaa waraanaa gonkumaa hin qabu jedhanii. Ifaa fi ifatti ejjennoon mootummaan naannoo Oromiyaa qabu keessattuun ABO'dhaa waliin wal qabsiisee ejjennoo hidhannoo eegsisu, ejjennoo akka booji'aatti ilaaluu, ejjennoo waraana dhukaasuu tokkollee hin qabu. Uummanni Oromoo kan sirriitti hubachuu qabu lammata Oromiyaa keessatti Oromoon cabsu, Oromoon dhukaasu. Afaan qawweetiin mirgi faayidaan dimokiraasiin argamu hin jiraatu. Maaliin yaadaan karaa bilisa ta'een, karaa nagee ta'een, karaa seeraa fi seera qofa eeggateen hojjechuudhaan olaantummaa yaadaatiin mo'achuun kan danda'amu. Maqaa siyaasaan godina lixa Oromiyaa fi Gujii lixaatti sochiin hin malle mul'ataa jira jedhan obbo Admaasuun. Lixa Oromiyaatti Gujii fi lixatti akkuma jedhe hidhattoonni maqaa ABO'tiin kan socho'an tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaatii jiru. Fakkeenya Qeellam Wallaggaa keessatti yoo fudhanne aanolee 9 ol keessatti meeshaan waraanaa waajjira poolisiitii saamameeti jira. Meeshaa waraanaa kanaa al seerummaan raawwatamaati jira. Caasaan diigamee uummanni tajaajila si'ataa saffisaa akka hin arganne godhamaati jira. Gandoota 1,000 caalan keessatti caasaan diigamee caasaa haaraadhaan bakka bu'amaati kan jiru. Biyya mootummaan jiru keessatti kun ta'uun sirrii miti. Uummanni akka tajaajila hin arganne godhamuunsaa. Carraa jeequmsaa keessaa saamicha dinagdee Oromoo quucarsuu fi jiraattonni yaaddoon ba'anii akka galan sadarkaa ta'urra ga'eera jedhan obbo Admaasuun sababa walitti bu'iinsaan kanneen buqqa'anii bakkeetti hafan akka hin gargaarre danqeeras jedhaniin kan ammoo dargaggoota Oromoo jijjiirama har'aa wareegamaan fidanitti fayyadamanii jijjiirama danqaa akka jiran himaniin waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraadhaa dhufe ardaa itaatti leenjii humna poolisii Oromiyaatti isaan makuu fudhataa jiru jechuun gama lixa Oromiyaan ammoo adeemsi jaarsummaa gufateera jedhaniin. Isaan hafan immoo kan gara lixaa jiran mariisisuudhaan karaa nagayaatti fiduudhaaf maanguddummaa deemame irratti maanguddoo karatti qabuudhaan saamuun reebuun raawwatamee jira. Kun aadaa keenya keessatti maanguddoon abbaan gadaa ni kabajamu. Kana eenyutu gochaa jira yoo jennu kan Oromoon cabsuuf harka lafa jalaatiin Oromoo irratti raawwatuutu kana godhaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu dadhabe osoo hin taane kaayyoo diinni walitti nu buusuuf wixineessirra hin deemnu ejjennoo jedhuun obsaan tasgabbeessuu filatee jedhaniin uummanni fi paartiileen hundi shira diinaa irratti dammaquu qabus jedhaniiru. Paartiileen siyaasaa hundumtuu ABO dabalatee biiftuun ifuu jalqabde kun akka itti fuftu shira nurratti raawwatamu sirnaan hubachuudha. Inni lammataas wal dhaggeeffatanii wal mariidhaan deemuudha. Sadaffaa irratti qaama tokkoof kan dhiifamu otoo hin ta'in nageenyi naannoo keenyaa uummata keenya fayyada. Nageenyi naannoo keenyaa utubaa biyya kanaati. Kanaaf paartiileen hundumtuu olaantummaan seeraa akka kabajamu, nageenyi akka kabajamu gahee gama isaanii gumaachuu qabuudha. Tokkummaan keenya cimuu qabaadha. Tokkummaan keenya cimee nageenyi naannoo keenyaatiif garaagarummaa tokko malee nageenya uummata keenyaatiif waliin tumsuu qabnaadha. Qaamni mufatee Oromootti sababa funaanu maallaqa hammana hin jedhamne ramadee socho'aa jiras jedhaniin. Xiinsammuu uummata Oromoo irratti hojii hojjetamaa jiru waan ta'eef yeroo nu dhabsiisuuf hojii hojjetamaa jiru waan ta'eef misooma keenya gufachiisuuf akka nuti waliin dhageenye akka tokko hin taane
akkoo lafaan deebiin tooftaadhuma kaleessatti fayyadamanii Oromootti cabsan har'aasitti fayyadamaa jiru waan ta'eef karaa tasgabbii qabuun wal dhaggeeffachuudhaan olaantummaan seeraa akka kabajamu. Rakkoo daangaa Beenishaangulitti mudate hiikuuf karaa mootummaa bifa qindaa'een hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Uummata keenya naannoo Beenishaangul irraa buqqee waliin qaamni sadii walitti dhiyeenya cimaadhaan hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan Beenishaangulii fi mootummaan federaalaa waliin hojjechaa jira. Inni jalqabaa fi inni ijoon nageenya uummata keenyaa mirkaneessuudha. Nageenya buusuudha. Inni lammataa namoota buqqa'an kana gargaaruudha. Sadaffaa namootni buqqa'an kun qe'ee isaaniitti karaa ittiin deebi'uu danda'an haaraan akkam buqqa'anii godhuun tiiksuudha. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo gaaffiin bulchiinsa gaarii fi injifannoon dinagdee kan fiixaan bahu dursa nageenya yoo jiraate qofadha jedhaniin uummannis hubannaa fi dammaqinaan adeemsa tasgabbii fi nageenyaa tumsuu akka qaban dhaamaniiru.